Akkam jirtan appilikeeshinii tokko dhohisuudhaaf jechuudha. Aappii tokko dhohisuu barbaanne fakkeenyaaf wanta nama goone jechuudha. Appilikeeshinii asirra beekan jira inni gartan jedhee yaada. Fakkeenyaaf Instagram Lite akkasumas illee Infinite Design kan jennu kana isaan kana dhohisuu barbaade maal jechuudha. Seetiin guuteenya kan jirti jechuudha. Appilikeeshinii biraatillee fayyadamtanii dhohisuu dandeessan. Appilikeeshinii biraa san immoo buustanii istoorii teessaniif jalaa guutuudha. Yoo seetiin geela seentanii jechuudha dhohisuu ni dandeessan jechuudha. Jechuun koo asirratti hin bu'u gaafa asirra ilaaltan hin jiru jechuudha appilikeeshinii san. Amma garuu akkuma agartan kun asirratti amma Instagram Lite fi Infinite Design ta'ee kanaan dhohisuu barbaade appilikeeshinii kana isa seentu seetingii keessa seentanii sirriitti nu hordofaadha. Seetingii keessa seentanii seetingii keessa sarchii bakka jedhu maal barreessan jechuudha. Hide jettanii barreessan. HIDE hide jechuun dhohisuu jechuudha. Ni barreessanii san booda ol harkistanii jechuudha. Eessa dhuftan rooftanii jechuudha. Isa kanarra dhuftan jechuudha. Isa kanarra dhuftan isa kanarra dhuftan akkuma agartan hide app on home and app screen kan jiru kana jechuudha. Agartan iskiriinii irratti simbo'u maal irratti simbo'u jechuudha. Aappii home aappiitti simbo'u jechuudha. Home aappii fi iskiriinii aappii jechuun beektanii fakkeenyaaf ammaan tana asirratti kan jiru kun amma Amazon, Daily Hunt, Netflix kan jiru kun akka Samsung Free Orion kun maal jechuudha. Home iskiriinii irra warri jiru. Warra home screen irra jiru warri kaan ammoo maal irra jiru jechuudha. Warra app screen irra jiru warri kaan warra home screen irra jiru jechuudha. Home app kennuun kun kan app screen irra warra jiru home app screen fi akkasumatti illee on home kennu jira jechuudha. Walii galee home app screen irra kan jiru fi app screen qofa irra jiru jechuudha. Home irra warri jiru kamii jechuudha. Isa kana jechuudha. Warra iskiriin irra jiru eenyufaadha. Warri iskiriin irra jiru Amazon, Daily Hunt warreen kun iskiriin irra jira. Isaan kunneen kun iskiriin irra jiru kan kun maal jechuudha. Iskiriin irra warri jiru warri ammoo home app irra jiru isaan kana jechuudha. Isaan kana amma fakkeenyaaf jalqaba jedhee Infinite Design fi Instagram Lite kan jiru kana balleessuudhaaf hide kan jennu san jala seennee enneemi saniifuu waan jalqaba barreessinee turre jechuudha. Isa kanatu keen itti dhufaa jechuudha. As kan jiru kana irra dhooftan. Gaafa irra dhooftan isin agarsiisa fiifu. Asitti home screen layout home and app screen irratti kan isinii bu'u. Tokkoon kunis folder green jaa ammoo isin kan agarsiisuu barbaade home screen grid fi app screen grid akkasuma folder grid kan yoo kunis faayidaalee isaanii jechuudha. Viidiyoo dhuftu keessatti kan isin hojjetu taa'amaaf kan isin agarsiisu maal jechuudha. Waa'ee aappii akkamitti hide apps on home and app screen irratti jechuudha. Akkamitti dhohisuu akka dandeenyu jedhame asirra dhooftan jechuudha. Amma akkuma agartan kun kan duraan dhohisee jechuudha. Aappiidhaan kun kan duraan dhohisee jechuudha. Kanneen akka Telegiraama, MyFile, Canva, akkana CapCut, Gallery, Google warreen viidiyoo Compares, TikTok warreen kan ammoo hunda kan tana dura dhohisee jechuudha. Akkuma agartan inni nu marju hidden apps hide gisee yoo fakkeenya barbiituu barbii sirii jedhee jira kan ingiliffaa keessatti hide jechuun barbiidhaa dhohisuudha. Hidden hogga yommuu barbii maal jechuudha sirii kan dhohifame jechuudha. Kan dhohifame hidden apps aappiiwwan dhohifamanii jechuudha. Ammas keessaa kamiin dhohisan hin jee Instagramaa fi akkuma agartan Instagramaa fi dizaayina aappii qayyoo kana dhohisuu barbaade raayitiin irra godhe jechuudha. Akkuma agartan xiyyaan bakka jiru kanarra raayitii godhe jechuudha. Akkuma agartan gaafaan asirra raayitii godhu eessa seenee jechuudha asitti dhufe jechuudha. Inni agartanii asis gaafaan tokko bifuma sanii jechuudha. Akkuma agartan asirratti Instagram Lite qayyoo kanas raayitii irraa ofe gaafa raayitiitti tokko as dhufa agartanii amma appilikeeshinii kana yoo gaafa dhaqnu dan bakka jiru tana dhufna jechuudha. Dan as jedhanii dan kan jedhu kana xixiqqaa
gaafa san achi hin jiru jechuudha. Appiin kun bakka reefuun tana jiru san ammoo dongoleera. Saniifuu gaafa deebinee ilaallu jechuudha. Hin jiru. Kunoo akkuma agartan hin jiru jechuudha. Dizaayinii fi Instagram laayit qayyoo hin jiru jechuudha. Appirraas hoom iskiriin irraas hin jiru jechuudha. Akkamitti argannaa jechuu dandeessanii as sarchi gootanii argachuu dandeessan. Bakka iddoo kanatti sarchi gootanii fakkeenyaaf amma tana Instagram hojii in seenaan in jennaan dhufee kun akkuma agartan dizaayinis infiniitiidha wajji jiru irraa waan ka'u jechuudha. Akkasuma naa dhufee jechuudha. Saniin booda asiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Asii nama kan hin barbaade tuqee jechuudha fayyadamuu hin danda'a jechuudha. Gaafa sarchi godhu dhufeena Instagram qayyoo seenee dizaayin qayyoo seenee fayyadamuu hin danda'a jechuudha. Garuu immoo achi gubbaa hin jiru jechuudha. Akkuma agartan hin jiru jechuudha. Nama appiiwwan baay'ee dho'isuu hin danda'a jechuudha. Asirraa ka'ee sanarraa kan ka'e appiiwwan baay'ee kan hin barbaade dho'isuu hin danda'a jechuudha. Achi keessatti bifa kanaan yoo fayyadamtan gaariidha jechuudha jechuudha. Maaliif appilikeeshinii biraa buusanii istooreejii bilbila keessanii jalaa guuturra jechuudha. Yoo kana fayyadamtan baay'ee salphaadha jedhee isiniif hojjedha jechuudha viidiyoo kana. Ammoo viidiyoo wanni tokko tokko jechuudha appiiwwan tokko tokko istooreejiin bilbila tokko abbaa nama tokko tokko kanumatti guutuu ta'a jechuudha. Osoo mallee hin qabne guutuu ta'a jechuudha. Faayila baay'ee keessa dhaamsaniiti illee warroonni rakkatu jiru. Saniifis furmaanni jechuudha viidiyoo dhuftuun jechuudha. Maaltu appii wanni keenya nolaa guutaa istooreejii teenya yookaan miimoorii teenya faayila keenya eenyu nolaa guutaa qayyoo kan laallu ta'a jechuudha. Osoo maal hin dhaamsin osoo faayila keessan isin jalaa hin dhaamsin karaa ittiin sirreessan karaa gabaabaa jechuudha. Kan viidiyoo qabannee viidiyoo biraa hojjennee isin ilaallisnu ta'a. Hangasitti yeroo gaarii qabadhaan affeerraa teenya.